Abeet nagaa bultanii akkam jirtu fayyaa keessanii naguma jirtu nagaadha kabajamtoota maamila sursa'utuuf bakka jiraattan bakka guyyaa kana geessanii jirra nullee kunoo har'a kana geenyeerra. Kanaaf har'a waan ajaa'ibaa tokko qabadheen dhufe waan isin bohaarsu waan isin gammachiisu tokko qabadheen dhufe. Kanaaf bakka naa jiraattanii bakka har'a geessanii waan isin jaalladha isin kabaja. Komantii warri nu barreessitan warri nu jajjabeessitan jabaadha warri jettan abdii guutuudhaan baay'ee waaqayyo isinaa gargaaru isinis nuyis nu gargaareera waaqayyo. Kanaafi har'a piraankii eegisti irratti hojjechuudhaaf dhufe ganamaani. Innis immoo akka armaan gadii kanatti kan itti fufuudha. Kanaafi ilmi booreen baafanne dhalateen Oromoon. Kanaaf waan ishii irratti hojjechuudha ka'e wakabaan itti kaasa na wakaba akkamitti birrii fuutee deemte mana ofcoo deemte maaliif akkas gooteen jedhaan amma ishiin irratti hojjechaa turte amma irrattan hojjedha na hordofaa na dhaggeeffadha qalbii naa kennaa komantii naa kennaa isiniin jedha. Kanaaf amma mana ofcoo deemte gaafa ishiin dhuftee mana ol seente akkamitti otoo wacii irra jiru ayyaanatti narkaa fittee maaliif midhaan kana daasiftee maaliif birriin qusattuun jedhaani waan ishiin jettu bisumsaan laaltu baay'ee qalbii naa kennaa na hordofaa isiniin jedha nan qawwaxa akka ishiin boochuun godha akka maayii akka ishiin dhiiga boochuun godha hin laaltu sinumaa rakkatta waan ishii godhu sharaan itti waxxara sanaan booda fuula koo. Na hordofaa isiniin jedha amma deemteerti gaafa ishiin deebitee dhuftu waan ishii irratti hojjedhu nu argitu sinuu. Kanaaf qalbii nuu kennaa nu hordofaa isiniin jedha achi as. Kanaaf gaafa ishiin dhufte maal jette nan qawwaxa hin argitu sinuu. Kanaaf faataan ishii guddaa waan ishiin nagoote argitaniirtu. Gaaf tokko faaga nama ajaa'ibu otoo namni alaa namaa jiru dhadhaa namuudde argitaniirtu sinuu komantii kennaa kennitaniirtu akkittiin aare gaafa san dhadhaa fuutee natti dibdee namni alaa dhaabatee na eega ani ganaa dhadhaa ofirraa dhiquutti sa'aatii meeqa natti fudhatee anis har'a gaa inuman ishii qawwaxa har'a inuman qawwaxa inuman kootuma itti baafadheen har'a. Maal isiniin jedha silaa. Kanaaf guyyaa tokko fa'aa beela'ee dhufe qaaraa ashaboo namni kana namaa qopheessa. Aduu sanis hin dubbadhu deeman isinuma namni naannoo na dhagaadheeman argitan kaa rakkoo jirtu gibbii keessatti argitanii mana kiraa keessatti akkamitti akka gubachaa jiru yoo gadi baane rakkisa intibeetii yoo dhanne rakkisa bishaan waraabbachuuf rakkisa waan mana kiraa waaqumti isinirraa kaasu isinirraas. Baay'ee ulfaataadha. Mana kiraa jechuun maqumti isaatu kiraayidha. Biyyi lafaa yaadumas kiraayidha waan taateef. Kanaaf akkaataa kanattiin har'a baay'ee ganaa ooshiin an hoggaa sadi naariin har'a ooshiin akkanattan ishii mara mata akkanatti mareen akkana ishii godha. Hin argitu sinuu. Kanaaf gaafa ishiin dhuftee barri mata akkana gootanii qophaa'een eegata qophaa'een eegaa nan eega jecha shidhatti har'a gaa qurxiidhaa walli sun hin jiru akka duratti isan goomuun hin jiru miskiinii ta'uun hin jiru waan ishii irratti hojjedhu hin argitu. Kanaaf isin immoo sheer gochuu hin dagatina komantii gaggaarii nuu kennaa jirtu namoonni. Warri immoo komantii gaarii sin kennine immoo sin jaallanna sin kabanya nama jiruuf nama hojjetuuf komantii qaba. Warri yaada gaarii nuu qabdanis warri yaada gaarii nuu hin qabnes hundumti keenya nu walii galatti eebbifamaa isiniin jenna isin jaallanna isin kabanya. Kanaaf ammayyuu nu jajjabeessuu keessan isinirraa barbaanna nuyis gana ijoolleedha. Nu guddisaa isiniin jenna reef lafa ol ka'aa jirra. Kanaaf isa ol ka'aa jirru kanaaf immoo jajjabinni hin barbaachisa.
Kanaaf ka fataan godhaa isiniin jedha. Maal jenna ree kana caala waan jennu gaamana kiraayii ta'e malee silaa qaawwuut jennee sirriitti iyyuu hin dandeenye turre maayyitaanis zubbiidha afuru ganama. Akkamitti nu jeeqxanis zubbiidha. Waaqeffachuus hin dandeenye iyyuus hin dandeenye gaafa mana keenyatti baane immoo gaa Waaqayyo gaaf tokko waan hundumaa haala nuu mijeecha isiniin jenna. Isinillee jajjabaadhaa isiniin jenna. Gaafa mana madaabii keechan keessa jirtan isinillee fataa'ichuuf akka garaa keechanitti hawwitanii akka garaa keechanitti nyaachuu akka garaa keechanitti uffachuu akka garaa keechanitti baatanii bashannanuun waan isin barbaachisu soorrachuun utuma barbaachisu obsitanii nullee mana kiraa keessatti akkuma madaabii san taanee jirra. Egaa Waaqayyo guyyaa tokko bara fida. Gaafa Waaqayyo bara fidummoo hundumtuu hiikamsa ta'a. Kanaaf waan tokko taatan hin jiru. Harraqa irrattan hojjedha har'a. Irrattan hojjedha gana. Waan ani ishii godhu. Waan ani ishii godhu. Waan ani ishii irratti hojjedhu. Walumaan kan laallu ta'a. Gaarra kan beekone. Waacaayin isin haftu. Hooshiin aartee qabalee ishiin natti afaan natti darbite. Shanan tana irraan kaa hooshiin didde shanan. Argitamni. Tana shanan. Chaabbaatti qodhaa hooshiin diddee kana. Kanaaf irratti anniin jedhin jettanii namoonni tokko tokko wanti naa kennaa jirtu na jajjabeessaa jirtu. Kanaaf hin agartu maal rakkattan isin. Maal walli sun hin jiru. Walli sun hin jiru. Walli sun hin jiru. Walli sun hin jiru. Kanaaf hin agartu waan ishii godhuun argita sunu. Kanaaf egaa na eega hawwiidha. Na daawwadhaa. Fataa jedha. Warri yaaddaa jirtan. Warri dhukkubsachaa jirtan. Warri yooma achi baanee fataa hin nattan immoo guyyaan jira. Isa rakkateefis guyyaan jira. Isa beela'eefis guyyaan jira. Isa daareefis guyyaan jira. Isa mana dhabeefis guyyaan jira. Inni guyyaa fidu immoo jedha gooftaan keenya Yesuus. Maqaan isaa eebbifamu jedha. Waan ishii godhu gaa ilaaltu sun. Na daawwadhaa na hordofaa sirriitti na dhaggeeffadhaa qalbiidhaan gurra naa kenna. Egaa sagalee dhagaan jira. Abeet. Barbaadu. Maa dhuftee? Seen amma. Raafuu. Achi godhi lafa kana. Raafuudhoo. Achi godhi kanas. Achi na raafuudhu. Achi godhi kana waan haaraa daawwannoo sargii kan qabatee kan kana waan natti fidus. Mana raafuudhu. Achi lafa godhi maaliif? Qooy. Sargii qabdamoo akkana? Bishaan akkamitti sargii maali? Bishaan naa kennetti siriidha. Bishaan akkana nu ga'e. Qooy kana qooy maal daboon qabasee ta'u? Daboo maali maa minaan matti kan daasisuun daboodhamu? Minaan amma kana qooy akka abbaa qabeenyaa kana kan haartee tokko kan daasiftu waan isa ta'u? Maraasaa jira maal matti kana kiiloo meeqa daasisu maal odeessa? Kun kiiloo 50 ta'u? Kiiloo 50 maal godhan baadee maal caqacaqtaa bishaan kana nu gosa nyaate? Sorma bishaan sii kennaa? Naa. Maaliif qooy akka silaa waciirra jiru argita? Akka silaa kinuu manni akkatti gana qorqoorroon manni meeqan eeggatu argita? Mi'ee kana kuntaala tokko hartee gijja fiddu maal sitti fakkaata? Aboochi natti diyyaa nama mindaasisira kiiloo meeqa mattiin kun? Kiiloo 5 hindaasiftu maaliif? Kiiloo 5 nyaa nama maal goon? Maal odeessa? Aadaa akka humna keetti qoqosattee nyaachuu qabda kan? Bakka natti diyyaana. Natti niin jetti? Haadha maasii gochuu danda'a kiiloo meeqa mattiin kun? Kiiloo 5 maayee dandaasisa? Maayee dandaasisaa kiiloo 5? Akka abbaa qabeenyaa kuntaala tokko guuttee dhuftu maal sitti fakkaata? Kiiloo meeqa dandaasisee kiiloo 20 hin taane kiiloo 20 waan ta'e maal? Inni kun kiiloo 20? Innaa? 20 kuna? Eeka. Kiiloo 20 amma kun? Eeka. Qooy kan na dhibe. Gisee kana kuntaala tokko guuttee daasiftu mee maal sitti fakkaata? Aboon caqacaqii kuntaala tokko miti kiiloo xiqqoo tokko kiiloo 20 ta'e maal ta'e mana daasifne aboo. Kiiloo 20 amma kun amma namootum ta'e amma namoonni baattee dhufte amma mana ofcoo dhaqnee todoo dubbanne amma kiiloo 20 kun? Dhaqii gaafadhu barbaadde maal isaa? Dhaqii gaafadhu si wajjin mana ofcoo dhaqeen gaafadhaa?
Maara koo qaba dhiiruma tachi dhaabatee daasisaara dhiira daakaara miti oofcoo. Dhiira daasisaa taadhaa inni qaxarame kabirri. Agdee laata kaatiti maarre maal dhiirroo qaxarame maal qaba maal odeessaa. Silaa kabirri amma tana gadi hartee namni gaa biyya alaatti dhufte siinaa jedhaniif kana kaanni jette kana hamsaa tokko daasiftee dhufte. Kiiloo 15 malee daasifne warra ati rakkatte kiiloo 20 bichaadha ati rakkatte birri dhabdaa maal gochuu danda'a qomoo midhaan nyaatamu moo maal odeessu barbaaddaa. Midhaan qottobdee nyaatta kamaa. Midhaan qottobdee nyaatan guyyaatti meeqa nyaachaarra moo biddeen tokko darbaa nyaachaarra tokko fixaarra. Maaliif biddeen tokko nyaattaa waan hundi dabalaa jira gimmaashee nyaachuu qabda. Dhaagi daaskisa kanaan booda hin da'uun naqu waan booda bakka. Malee. Malaasaa. Mana of coodha keessa wajjin koo egaa amma kana booda nuti saayinaa safarii sitti kenna. Daakuu safartee natti gahitaa? Eega. Erga akkana ta'eeti. Qoosila akka waciirra jiru argita. Asii qorqorroo irratti hin baane. Barri hin ittiin godhan. Haxiriin na xiram. Ani birrii qusadhu. Yoosiin jedhu ati dhattee akka qabeenya jechaa ta'u waan jechaa gufaa dhattee kiiloo. Amma bakka ciqiciqii kan kennu daama ciqiciqii jaartii mana kanaan danda'a bakka harkadde bakka hin caqacaqiin. Lama taatanii nan gubiinaa bakka aan. Ishii na arrabsita maal gochuu danda'a eenyutti hin boqodha ishii. Moo maal jechuu barbaadde? Waaqayyotti boqodhu qaba. Maalitti nas fedhii yoo barbaadde waaqayyotti boqochuu baasaa kike ati na arrabsita ishiin galee ati na arrabsiti. Ani indee maal caqacaqtu anaan indee. Amma waa'ee jaartitti himatu amma kan goota sitti himata. Maal godhudha birrii ammatti kan daaskise bakka kiiloo 5 maal jedhan daasisa akkamitti yaadda kiiloo 5. Meeqaan immoo daasifte birrii? Baay'ee miti bo'uudhaa fi. Meeqa fuutee baate? Birrii 2,500 maal goota? 2,500. 2,500? Bakka xaafii kiiloon tokko birrii meeqadha? Maal haasa'aa suruma bakka. Meeqatti an kiiloo meeqatti? Bakka kiiloo 21 kunoo maal goota bakka. Isaa moti birrii isaa meeqan jedhe? Birrii isaa birrii 2,500 fuudhee bee kunoo maa baaddeen galu kunoo. Akkanatti firfisiteetti kennitee dhufte kaa? Kunoo mituun harkaan jiru kunoo barbaadde maasikaa xiqqoo tokko narraa. Maasikaa achi isa maastikaa irraa maal hin godhan? Maastikaa keetirraa immoo maastikaadhaan naa baabballuudhaaf immoo? Maal daa'ima lateetti immoo maastikaa? Ana mataan dhukkubaa arga nama ishii maal godhinaan jetta qoy. Mataan si dhukkubee yoo si dhukkubee anas na dhukkubsa barbaadde? Maal godhinaan jetta shi qoy. Maadaas kifteedha. Kiiloo 5 daasiftu akka haqimii keetti. Akka baadhee. Kiiloo 5 baadduudatti baadhee dhufa moo na rarraafadhee dhufa qoy. Eengadda ndaaqoo birrii meeqatti dhangalaafte shunkurtii meeqatti dhangalaafte. Wajjuma nyaanne kamaarree. Maal suutettee too shiroo nuun kennitu? Ayyaan irratti shirootu hojjetamaa biyya keessanitti. Aadaa Biyya keenyatti ayyaanni koo akka haqimii keetti bulta malee ayyaana jettee akka warra abbaa qabeenyaa kun hindaaqoo bitee girca bitee. Foon nu buutee taanu dubbanne saasoo nusitti dubbataayi. Foon irraa maal goona nu koo kaayyoo keenya bira ga'uudha malee foon koo. Kaayyoo kee bira geesse birrii ammatti kana minaan daaskisee birrii ammatti sana hindaaqoo bitee bakka nisi godhaare. Hindaaqoos maalattee bitii rafii gadi atte gabbaateen bitattu aduu. Akka abbaa qabeenyaa qimamee akkas godhee kan akkana godhee jettee gadi bittee gadi onneetta. Ani koo gaafa atachirtu shiroo torban tokko godhee shiroo qusadhee maal jedhee shiroo daalatti bitee inni ijaare. Maaltu dhoowwee maal nyaatiin achi taa'ee ruuzii adii malee maal nyaachaa ture? Isa yaadachuu qabda kaaka ruuzii adii isa yaadachuu. Haadha midhaan minatti daakamee manatti hin galuurre ruuzii fi midhaan maaltu walitti fide? Inni achitti. Inni asii immoo dirqama asitti. Isa ruuzii adii. Yeroo waqti soogidda kan hin qabne barbaree kan hin qabne nyaachaa turte har'a garuu jetta. Abbo bakka ana jagajagee ana maal godhan jedhaan mataan dhukkubsiin bakka. Mataan dhukkubsiniin anaa mataan na dhukkubaara. Maal godhinaan jettaan jedha maal as kibseera minaan? Naan mari'achuu hin qabdu. Maaliif iddoon kun maasii nama mari'addaati maal eenyuun caalte? Maaf isii mari'adha. Eenyuun caalte? Eeka maaf isii mari'adha. Of eeggadhu. Haa ta'u of eeggadhu. Eenyuun caalte kan jettu. Eenyuun caalte bakka dubartii dhabde. Of eeggadhu jedhama. Miina dhibbisullaadha. Siraata keessa. Of eeggadhu siraata keessa. Haadha eeggadda silaa akka barbaadetti naasaa jechuu barbaadde. Of eeggadhu. Biddulaal sirraan kaa'an shanan. Argiteeti kan? Hin argitaati kan? Innaa ta'u meesum jedhame maal dha naa wajjuma nyaannaaf hin daaksisee miti. Kophaa kootti nyaa wali immoo dhaqeen ganna qaqqaa gabbaasee irraa kiiloo 5 barbaadde miti. Kan 5 irraa sarrafe gadi ni gabbaase. Birrii kiyya naa deebisiitti ganna. Birrii kee mana hojjaatti nagee sii fuudha. Moo isaa sii fida. Maal haasaa suruma. Waan kana achuma kidaasi baddu baay'ee minaan daasi baddu bakka naan jagajagiini.
Baay'ee waddu manatti baaduu fidi bakka. Ati mannetti ani daasisee tasii fidaati immoo asii mana keessa jettetti jechuudha. Maalan godhame naan birrii kuma lama abba shan birriidha. Ndee namni kana olii nu daaskafataa jira kuma meeqaanu kiiloo 50 60 Nama jedhu daaskafatee akka ofiitti Akka ofii koo yoo ta'e matti kana ishee akkamitti kiiloo 5 daaskisee barbaade naa yaadu. Akkamitti baadhee kiiloo 5. Wacii erga mana ijaarree finne booda kiiloo 20 daasistu. Amanatti maal nyaanna shi. Kiiloo 5 hin ta'u. Manni bori ijaarama saan ijaarama arroo maal nyaattee oltamee ursii nyaatini biddeen misaa nyaatee aga bukkee. Daabboota akka birrii 7 bitannee misaa irratti shaayii wajjin nyaanne. Inteessa gurgaramas nyaachisa daabboota akka birrii 7 gabbee bitee inteessa. Ati shaayii wajjin nyaattee amma manni kun dhumutti nan ta'a. Ani boca kicikii keessaa nu dadhabee bakkaan. Dhiisi bakka dhiisi. Dhiisi bakka. Dhiisi firaankisi gochuufan malee namni fi miti. Firaanki maali? Viidiyoo argiteerta? Nagarra bobbiti. Inuma sii godhe siin gaabba. Deeffanne moo deeffanne haa jaatu. Naa deebite moo naa hin deebine. Argiteerta? Nagarra boona diineetti boona. Waaji na raaji. Kakkaa dhiisi gaadhi. Waaji bakka biraanki jettee daakuu miti kana daaski bitee biraanki kaamera kaa'attee na arrabsitaa nama fuulduratti. Kakkaa dhiisi bakka. Waaji bakka anjina raaji gaaji. Bakka. Bakka ol jedhi gaafa. Ol jedhi. Maal arrabsitaa kun? Bakka sin arrabsu ol jedhi. Ol jedhi sin arrabsu. Bakka dhiiba manaa godhi. Nan godhash. Yinooti jara keenya irratti hojjedheera. Argitaniirtu bitiire waan ani ishii godhe argitaniirtu. Deebite moo hin deebine ree ijaantu. Amma kaameraa iddoo kana nama fuuldura kaameraa kaa'attee na arrabsitaan kaameraa nagarre. Moo midhaan nu daaskisee dhufee qo'e maal amma kaameraa biratti kan na arrabsitu ammoo maal haasa'a. Akka dhiisi gaama. Dhiisiin maal godha erga mataan isa hojjabte. Maal shaahii akka warra netteetu maal kun. Bakka. Hataa edika. Dhiisi. Bakka dhiisi. Dhiisi bakka. Nagaa gaafadhu gaa. Gaafadhu fayyaa chaa'u nagaa ta'a. Fayyaa naa ta'a eebbifamaa kabajamaa raakki godhaa laayik godhaa egaa har'a kuma 10 galuu qabaa isinan jaaladha akkasittan kana mataa akkasan godha isiniin jedhaminire taateerti dubbiin isinan jaaladha eebbifamaa waaqayyo isinaa eebbisu viidiyoo itti aanutti amma deebinutti chaawu nagaa ta'a amma ammaatu sammuu jechaa jira.